Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Shamarka kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu jajjabaattu isin jecha nagaa alhamdulillah. Har'amee wanni qabadhe isin dhufe obboleeyyan kiyya lamaan tokko gara keessaatiin waan isaan naa barreessan jechuudha. Komintii irraas barumsa argattanii fi akkasumallee xiqqoo kana nama kofalchiisu jechuudha. Isin tokko maal naan jettee sababa maankaa daa'ima nyaachisuuf sababa maankaa daa'ima nyaachisuun hanqammaseef biirootti na deebisanii jette. Isin tokko immoo sababa kiyyaaf madaamii fi jaarsi madaamii wal lolanii jette. Inni kun akkamitti akkana ta'e isiniif himaa na dhageeffadhaa. Komintii kun gara keessaatiin na barreessan jechuudha obboleeyyan kiyya kunniin. Mudannoo isaa mudate kana jechuudha. Maal naan jettee isin tokko akkuma dhufeen daa'ima qabinaan jedhanii daa'iman qaba jette. Daa'ima qabaa nyaata daa'ima sanumatu hojjetaa fi waan akka shoorbaa kana waan akka injiraame bakka waan daa'imti nyaattu kana jechuudha. Achiin ani akkuma daa'ima biyya keenyaa se'a yoo daa'imti diddu yeroo garii sila hin oo'aa. Hin gubee yookaan soogiddatatti itti baay'ate waan jedhu fa'a maal godhe jettee daa'ima kenneefi jennaan nyaata afaan kaa'isan daa'imti gad deebisteetti hin tuftee jette. Gaafa isin tuftu daa'ima tana nyaanni maatii ture sila sukkaaratti soogiddaatti baay'isee jedheetiniin maankama saniin qammasee jette. Maankama daa'imaa nyaachisaa jirtu san isumaan qammasee nyaanni maan taane daa'imni maadida nyaata jedheetumaan deebisee nyaachisee jette. Adaa isaan na arganii jette. Ni beektan isinuu waan isaan arganii san jechuudha. Adaa isaan na hordofan jette. Ani immoo akkuma daa'imman biyya teennaa se'aa injiraami bakka qammasaa laalaa kenninaaf amma daa'imman yoo nuti kenna nyaata nyaachisaa jedhan rakkoon qabu jechuudha. Isin akkasuma seeteet maankama saniin maankama daa'imti nyaattu saniin qammasaa nyaachifte daa'isiin. Achiin gaafa kaanii homaa sanatti hin dubbanne kana balleessite sanaan hin jenne beenu biiroo si geessana manaan jedhan jetti. Shaanxaa kee fudhu. Biiroo na geessanii gaafa biiroo na geessanii namtitti biirootiin dubbatan akkana. Yeroo baay'ee akkanatti maankaa daa'imaatiin qammasaa kennitiif daa'imni kun immoo daa'ima xiqqoodha. Hafuurri nama guddaatii fi nu ummaanu maankaa ofii nyaannuun daa'ima hin nyaachisnu jedhanii kana bakka hin barbaannu jedhanii biirootti na deebisanii jette. Of eeggadhaa ijoolleen keenya warri daa'ima harkaa qabdan warri waan akkanaa godhaa jirtan sirriitti of eeggadhaa waan akkanaarraa. Isaan jechuudha daa'imman lamaaniyyuu obboleeyyan lamaaniyyuu maankaa garaagara kennaniif jechuudha. Akka daa'imman keenya taraa nyaachisan kana waan akkasiisan baay'inaan hin raawwatan jechuudha. Hafuurri nama tokkoof hin ta'u waan jedhu yaadan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkasiirraa sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha. Inni lammaffaa immoo isin lammaffaa sababa kiyyaaf abbaan manaatiif haati manaa wal kan jette kun isin sun xiqqoo na kofalchiiste jechuudha. Isinillee waa'ee kanaatiin wal qabata jechuudha. Waa'ee waa xayyafuu kanaan. Nama mucattii kanallee xayyafumarraa akka ka'e jechuudha. Garuu mucattiin tokko kan dhukkuba qabaatte dhukkubni sun isitti hin darbu daa'ima sanitti hin darbu xayyafumarraa akka ka'e daa'ima kennaaf hin ta'u waan jedhan deebisan. Daa'ima irratti rakkoon gahuu hin jiru. Namni nama waan ta'eef. Isii kunillee sababuma kanarraa akka ka'e jechuudha. Gizeen jalqaba dhufu jettee isiin madaamin kiyyaa saanii itti nyaadhu addatti naa kennite jette. Saanii ani itti nyaadhu addatti naa kennite. Achiin bakka saanima takkatti sanii nyaataa turetti waan hunda saanima sanii nyaadha jette. Roozas ta'ee waan garaagaraa daabboos ta'ee qursii kiyyas misaa kiyyas burcuqqoollee addatti naa kennite jette. Kubbaayyaa tokko adda naa kennite bishaanis bunas shaayis isuma tokkocha dhuga jette. Anna gaafa kaanii amma oduma akkas jiraataa jiru bakka of keessa aaraatuma deema jette. Achiin bakka amma gaafa kaanii ana isiin hojii deemtee namicha jettee abbaa manaati hiiqaa kabitu
ijoolleen hin jirti ijoollee deemnu malee jennaan anis ijoollee waan qabuuf ijoollee bakka kottu atillee ijoollee qabdaa haga hiqaa bituu jedhee wajjin deemne jette suuqii. Amma suuqii hin deemne anis maal godhaa waan barbaaddu bitadhu atillee naan jedhe jette namichi. Waan barbaaddu bitadhu waan qalbiin teefeeti bitadhu fuudhi naan jedhe jette. Anamma yeroo kana wanni sammuu kiyya keessatti na dhufe bakka hiqaatti nyaadhu san jette. Saanii lama bitee burcuqqoo lama bitee burcuqqoo bunaaf shaayii itti dhugu adda bitee burcuqqoo bishaanii adda bitee maanka adda bitee shuuka adda bitee fidee bakka isaabatti kafala jechuudha. Achi kaa'e jette saaniirra wannoorra bakka isaabatti kafalan san kaa'e jette. Bakka isaabatti kafalan san kaa'ee namichi amma maal naan jedha maal gootaa bitte isitu biti siin jedhee naan jedhe jette. Jennaan lakki ofumaa kiyyaaf hin bitee ofiif hin bitadhee jedheen jette. Jennaan yeroo san nama afottoo maanatti hin dubbanne hin cadhise jette. Isheedhee isaa moo kafalee dabarsee cadhise jette. Jennaan achiin amma hiyyaanii hiqaa fuunee makiinaa seennee daa'imman hojiin ijoolleellee nu bira jirti. Makiinaa seennee gaafa makiinaa seenneetiin hin jedhu amma na gaafate jette namichi. Maal gootaa bitta hiqaa jedhee na gaafate jette. Jennaan anam waan deebisuun laalee ima cal'ise jette. Achiin daa'imni tokko maal jedhaa yeroo baay'ee daa'imni haadha wajjii fi isii wajjiin mana oola waa hundaa dhagaya daa'imni. Daa'imni kun maal jedhare wanti kun kanaa hin beeku daa'imman waan dhageettii daa'imman isaanii immoo baay'inaan waan dhageettiif waan argite waan dhageette himti waan argite sana gooti jechuudha. Soba hin beeytu baay'innis. Achiin daa'imni kun maal jedhaan isituu haadha tiyyatuu saanii kanneen itti nyaatin jedheeni. Saanii kanneen itti nyaatin jedheeni. Isiin tokko saanii tokkocha bichaa qabdi akka nu'uu saanii baay'ee itti nyaattu. Burcuqqoo baay'een illee dhuydu. Burcuqqoo tokkocha bicha dhuydi. Daa'imni kun yeroo baay'ee na gaafatetti burcuqqoo kanatti hin dhuydu kanatti hin dhuydu naan jedha jette. Yeroo baay'ee na bira dhufti. Daa'imman isii wajjin waan ooltuuf mana. Jennaan ummituu kanatti hin dhugin kanatti hin nyaatin jedheeni jette. Jedhee himette daa'imni. Naafoo utuu ani hin dubbatin daa'imni naafoo bahee. Daa'imni kana jedheeni akkasii adaa jedhee ima cadhise jette yeroo san namichi. Gallee isiillee hin galte hojiidha yoo galteetiin hin jettu maaliif akkana goota? Isiin namaa miti ilma namaatii miti isii miti ta daa'ima ta'e na guddisaa jirtu mana teette isii miti ta nyaata nu hojjetaa jirtu. Akkamitti saani mana kana guutuu jiru keessaa saani tokkocha kennitee fi saani tokkocha fayyadamti. Saani nu nyaanne yoo nyaatte maal qaba? Burcuqqoo nu dhuynu yoo dhuyde maal qaba? Wal fixi waliin ka'e. Wal xarage. Achiin amma isiin akkas naan jettee maaliif akkana jettee isatti himtee naan jetteetti dhufte. Isatti himattee naan jetteetti lakki anaa miti. Ani dubbanne. Ani bakka burcuqqoon kunis burcuqqoo tokkochaan shaayis bunas dhuguu taan erga naannoo bareedee jennaan bitadhee waan barbaaddu bitadhu jennaan bitadhee jijjiiraatti fayyadama jedheeni ergasii naan oddii fuula na guurtii akkasumallee deebitee immoo ergasii immoo yeroo baay'ee yeroo saaloonii teetti kootu nu bira taa'i jedha burcuqqoo shaayii fi buna gahwa isaan afoo ta'a miira saaloonii burcuqqoon fi dhugan sanitti naaqicaafa hoo dhuge fa'anaan jettetti ergasii jechuudha erga namicha wal lolte. Wallahi yeroo baay'ee jechuudha isaan nama madaalan jechuudha isaan gaariin hin jiranii isaan badaan hin jiranii isaan nama jibban hin jiranii isaan nama jaalatan hin jiranii maatii tokko iyyuu ta'anii gimmaashni isaanii kan nama jibbuu ta'e gimmaashni isaanii immoo kan nama jaalatu jechuudha. Wallahi amma ijoollee isaanii keessaa ijoollee isaanii tokko baddootaas tokko immoo nama gaariidha bakka. Nama sin xayyafne nama sin jibbin bakka injiraami. Wallahi akkasii kanaaf koomenti kunniin xiqqoo na kofalchiise jechuudha. Akkasumallee barumsa isiniif ta'a jechuudha ijoolleen baay'een. Innaa akka irraa barumsa argattan abdiin qaba. Hordoftoota keetiif qoodiif mee waan kana warri waan akkanaa mudate hedduutu jira. Warra kan hedduutu jira qoodiif mee ammaayyuu nullee waan isaan barreessan ni laalla.
meeqa kamtoon akkana isaan mudate kanaa jedhan naa barreessan jechuudha. Isaan lamaanuu kolfaati kan naa barreessan. Akkasumas isin jedha obboleeyyan kiyyaa.